raadiyoo NuuralHudaati. Raadiyoon NuuralHudaa sagalee uummata bal'aati. NuuralHudaan soora qalbii Muslimaati. NuuralHudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو NuuralHudaa كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيما ربي قداتين هر أسنجا ولترتشاني جر مراتا أربعة كوتو بادية رامقالا سيني بيتا هيه موتي جبيا خمقالا جرت لك إيه أتي عمر بن الخطاب جعلا جين قوتنا ماتي جين هاي موتيchi ajaa'ibee akkamitti jeen maraataanis umar rabbi irraa haa jaalatu waa hunda keessatti rabbi sodaata ati ammoo yaa mooticha waan feeti dalaguu keessatti rabbiin sodaattu jeen ajaa'iba tun dubbii hikmaa qabdu garuu gootummaan sodaa rabbii qabaatuu fi cubbuu balleessuuf qabsaa'uudha namni rabbiin hin sodaanne namni hin qaanfanne akka barbaade dalagee akiraa warra ibiddaata akkasi mee sagantaa soora qalbiitti osoon cehin dura ati hoo waan jettu qabda ani teknooloojii Facebook fiduuf deemu tokkorraa dubbachuuf deema teknooloojii akkam fiduuf deema meetaaversi jedhama torbaan dabree sooshaal miidiyaan kun jireenya hawaasummaa miidhuu jira jennee dubbanneemi dubbanne dhaggeeffattoonni keenyaas yaada sanirratti qaban YouTube irratti nuuf qoodanii turan wanni isin dubbattan dhugaadha sooshaal miidiyaa fayyadamuun jireenya hawaasummaa haalaan nurraa miidhutti jiraa ja'an amma kasandaraniitu dhufuuf deema meetaaversi teknooloojii virtual reality jedhamu wajji hojjeta virtual reality jechuun manzaraa guddaa ijatti godhatan tokko beektaa tanamni hedduun geema itti taphatu san isa VR san ijatti godhattee gurratti immoo earphone godhatta ajaa'iba addunyaarraa ija cufattee gurraas if duuchite jechuudha nama sibira jiru hundarraa ijaa fi gurras ni cufatta nama wajjin jiraatturraa ijaa fi gurra eega cufatte eenyu wajjin jiraatta duba nama sirraa fagoo jiru wajjin jiraatta virtual reality kana keessaan saahiba kee wajji taphataa oolta yoo feete qilleensa irra barreesta barbaaddu bishaan daakta feetu xayyaara yookiin doonii yaabbatta addunyaa ija teetiin argiteen beeyni keessa jiraatta rabbiin haadha qabu malee tun khasaaraa guddoodha dhaloonni nu booda addunyaa rabbiin uumeef dhiisee addunyaa isaan qopheessan keessa jiraachuuf deema jechuudha dubbiin akkas fakkaatti wanti kun jireenya hawaasummaa guutumatti dhabamsiisuu mala jedhamee sodaatama maatii tokko keessa namni 3 yoo jiraate haadha abbaa fi ilmaan yoo mana tokko keessa jiraatan abbaan VR kana godhatee saahibban isaa wajji taphata haatis akkasuma ilmis meeshaa kana matatti godhatee hiriyoota isaa wajji samii gubbaa barrisa namni wal dhagayu hin jiru hundi jireenya gamtaa dhiisee jiruu kophaatan kijibaa keessa jiraata rabbi nu haasattaru jechuu malee maal jennare rabbi nu haasattaru eegaa hangana jenne sagantaatti ceenu tole arri guyyaa Rabiul Saanii 9 bara 1443 akka lakkoofsa jiraatti Nooveembar 14 bara 2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 9 bara 2014 hogguu ta'u guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana soora qalbii soora qalbii sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla itti aansuun qophii tafakkuriin uumama addaa tokko daawwanna tana quba qabduudhaan waan gurraa faaraa isin dhageessisnee sagantaa teenya goolabna ammas duudumaan gama dhaddacha jaalaa tarkaanfanna dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala dooseen jaalalaa banamee jira riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh akkam jirtan qopheessitoota qophii riqicha sunnaa maqaan koo baatu qahaa jedhama iyyannoon tiyya akkasii gadiiti gurbaan tokko maatii kiyyatti maanguddoo ergatee intala teessan naaf kennaa jedhee gaafate gurbaan kun hiyyeessa
ibaadaa rabbiitis hin qabu. Guyyaa guutuu jimaa qamaa oola. Anis waan kana eega qoradhee mirkaneeffadhee booda gurbaa kanatti heerumuun barbaadu jedhee dide. Maatiin kiyyas waan na jaalataniif ni didan. Yeroo muraasa booda gurbaan kun dirqiin butee manatti na galfate. Eega haga tokko mana isaa ture booda maatii kiyyatti bilbilee gurbaa kana wajji jiraachuun fedhu. Dhokadhee jalaa baha bakka akkanaatti koottaa na fuudhaa jedheen. Abbaan kiyya lubbuun hin jiru. Obboleewwan abbaa kiyyaa ammoo lakki dhaqneen fuunu. Warri maanguddoo haa ergatu nikaha goonaaf jedhanii didan. Anammoo akkuma dubbii tan dhagaheen dhokadhee jalaa badee maatii kiyyatti deebi'e. Eegasi gurbaan kun telefoona natti bilbilee deemi nagayatti amma booda hireen siin bahinnaan jedhe. Aniyyummaa isaa osoo hin taane ibaadaa rabbii dhabuu isaa jibbee jalaa bahe. Eega gurbaa kana jalaa bahee booda dhugumatti hireen naaf bahuu didde. Namni fuudhaaf na gaafatus sababuma adda addaatiif na dhiisee na biraa deema. Wallaahi wanti kun hedduu natti dhagahame. Amma badii keessa seenuu eegalee jira. Mee akkam tahuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan abbaas? Badiin guddaan maatii isii bir jira. Gurbaa intal dirqiin buutu akkamitti nikaa jedhaniif silaa seeratti dhiyeessanii hiisisuu qaban. Intala dirqiin butuun yakka guddaadha. Maatiin isii laafina guddaa qaban. Duuba isiin maal haa taatu jetta? Rabbiin hiree gaarii haa baasuuf jechuun malee maan jennere? Rabbi hiree gaarii haa baasuuf jenna. Waan hafte gama abbaa murtii dabarsina. Ati jennuutti yaantu dhiheessi. Riiqichisunnaa yennoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kii Aatu Qammaa jedhama. Iyyannoon tii akkasii gadiiti. An intalta akka jaaladhee bultii wajjin jaaruu barbaada. Maatiin kiyyas intalumtaan naaf jaalatanii maanguddoo itti naaf ergan. Isiina ammoo naan jaalattu. Abadan isatti heerumuu hin fedhuu jette diddi. Maatiin isiitis akkanatti heerumtu fedhan. Kanaaf osum isiin didduu dirqiinnatti heerumsiisuuf deeman. Wanti kun akka shari'aa islaamatti akkamitti ilaalama? An intaltaan haalaan jaaladha. Isii dhabuu hin fedhu. Yoo isii dhabe waan intal birootis argadhu natti hin fakkaatu. Sababaan ammoo aniin kun hedduu qaanfi guddisa. Intalatti dhiyaadhee dubbisuu hin danda'u. Kanaaf intaltaan argachuun anaaf akkaan murteessaadha. Maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa? Fedhinnaa isii malee dirqiin heerumsiisuun shari'atti dhorkaadha. Ammoo isiin maaliif isatti heerumuu didde? Sababaa isiin dhiheeffattu hin dubbanne. Silaasan dubbate nullee yaada irratti kennuun nuu laafa. Akkanatti fakkaatutti isa bira rakkoo wayii jirti. Rakkina isa bira jirtu saniif isiin isan fedhu jette. Rakkina isa bira jiru dhoysuun akka deebisaa guutuun arganne isa daangeessa. Akkasimeen waasumatti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsinaa gam Dhaddacha Jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa, Dhaddacha Jaalalaa yennoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii Dhaddacha Jaalalaa. Maqaan kii Qaa jedhama. Iyyannoon tii gabaabinnaan tan fakkaatti. An amma dur bultii jaarradhee ture. Haadhu warraatii hedduu jaaladha. Akkasum ni shakkallee. Osum shakkiin wajjin jiraadhu guyyaa tokko waan shakkii kiyya dhugoomsu irratti argi. Haati manaatii jettuun nam biroo wajjin zinaa dalayti. Kan qabatamaan mirkaneeffadhe. Badii isii kanas argee dhiifam godhee fi wajjin jiraadhe. Gaafi isiin badii dalaytisan hiikuu dhabuun kiyya gatii hedduu na kaffalchiise. Intalti tun osuma wajjin jiraannu ulfooftee gaafa ulfi isii baatii shangaye badii biroo irratti argi. Achi booda hedduu dallan. Ilmoon garaa qabdu kunu kiyyaa mitii jedheen. Isiinis dallantee ilmoo baatii shanii ofirraa baastee gar biyya Arabaa deemti. Yoo isii wajjin jiru maqaa isiitiin man bitee ture. Man sanis maatiin isii na dhorgatan. Anis qabeenyaaf jaartis dhabee harka qullaa ka'ee biyyaa bahe. Qabeenyi taatu waan gaaf duraa isii waliin qabu caalaa argadhee jira. Alhamdulillah jaartis taatu galanni kan Rabbi guddaa haa ta'u intal saalih Rabbiin na badhaase. Intal waa hundaan isi caalta argadhe. Amma wanti yaaddoo guddoo natti ta'ee sammuu keessaa na badu didi. Dhimma daa'ima gaaf duraa isiin ofirraa baaftee san. Ulfa baatii shanii ajjeeftee kaatee biyyaa baati. Shari'aan Islaamaa waan kan irratti maal jetti? Ani hoo waan kan irraa gaafatama. Yeroo garii guma kafalchiisii naan jette qalbiin tiyya. Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa? Subhaanallah hedduu nama rifachiisa. Wanti ulfa baatii shanii ofirraa baasuun isii gahe waan laaftuu natti hin fakkaatu. Rakkina humnaa olii yoo taate malee ulfa baatii shanii ofirraa hin baastu abadan. Ulfa baatii shanii ofirraa baasuun lubbuu isiitiif waamaadha. Waldhabbiin isaan jidduu jirtu haalaan hamtuu fakkaatti. Garuu inni gaafa duraa ilmoon tiyyaa miti jedhaa tureemi. Amma maaliif dhimma ilmoo yaadda'uu eegale? Tunanallee gaafii jabduu natti taati. Seenaa ajaa'iba tokko siif hima.
Intalti takka osoo hajaaf deemaa jirtu gurbaa lafa dhahee lafaa ka'uu dadhabe tokko argite. Gurbaan maal ta'ee lafa dhahe? Haattuutu akka malee tume. Telefoona irraa fudhachuuf marsinaan kennuu dide. Nama hedduun marsanii akka malee tuman. Gurbaan hedduu miidhamee lafaa ka'uu dadhabe. Akkasitti intalattiin itti gortee gargaartee lafaa ol kaaste. Hayyee? Gurbaanis isitti irkatee suuta tarkaanfachuu eegale. Manni isaa ol lamasa waan ta'eef intalattiin irkiftee manaan geette. Eega gurbaa manatti galchitee booda mana gurbaatii baatee gara haajaa ofii imalte. Tole. Wayita isiin mana gurbaatii baatu abbaan warraa isii karaa saniin dabraa ture. Isii dallaa namaatii baatu arginaan daddafee jalaa dhokatee hordofuu eegale. Isiin mana gurbaatii baatee gara haajaa isii qajeelte. Amma abbaan warraa shakkii hamtuu keessa seenee jetta? Osoo shakkii keessa seenee dhiisee gaariimi. Maal godhre? Wayita isiin bakka hajaatii deebitu meeshaa isii walitti qabee fi alatti gadi baasee eegaa jira. Yoo isiin dhuftee dallee ol seentu fuula diimessee eegaa jira. Isiin dallansuu fuula isaatii fi meeshaa hidhamee ala jiru arginaan hedduu rifatte. Yaa Allah! Maali rakkoon jettee gaafatte? Amma meeshaa kee guuradhu narraa bahe. Jecha takka illee natti hin dubbatin. Mana kiyya cufadhee jira. Deemi gara maatii keetii gali. Amma booda argaa kee hin fedhu jedhee bahee deeme. Duubi isiin akkam taati? Carraan isiin qabdu kaatee gara maatii galuu qofa. Booda egaa dhuga beekee araaraman moo akkam? Silaa araaramanii gaarii ture. Jaarsi isii nama akkaan jarjaru. Isiin meeshaa guurrattee deemnaan osoo torbaan tokko hin eegin intala biroo fuudhe. Eega inni jaartii biroo fuudhee booda obboleettiin gurbaa tumamee mana namicha kanaa dhufte. Hayyee? Jaartiin ta'ee sadhayixe jettee gaafannaan isiin adda baanee intala biroo fuudhe. Kinooti jaartiin tiyya jedheen. Intalattiin rifattee maaltu addaan isin baase? Intala gaarii san akkamitti laaftutti gadhiiste jetteen. Jaarsi isiitis waan arge hundaa itti hime. Obboleettiin gurbaa tumamee imimmaan harcaasaa dhugaa jirtu itti himte. Namtichis akka malee rifate. Imimmaan gannaquu malee waan godhu wallaale. Jarjaranii waa murteessuun balaa akkanaa tan qabdi kunoo. Seenaa gorsa guddaa qabdu nuuf dhiyeessite. Guddoo galatoom. Galanni kee hin badin. Hayyee iyyannoo xumuraa dhiyeessi. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagaya jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani eega biyyaa bahee amata 5 guuteera. Dur gaafa biyya jiru qur'aana qara'ee ture. Eega biyya arabaa dhufee booda ammoo karaa waasaappiitiin kitaabota adda addaa qara'utti jira. Ofii kiyyaa qara'uu qofa osoo hin taane namoota birootis tajaajilutti jira. Darsi sheekotiin sagaleen kennitu barreeffama jijjiiree namoota dubbisuu barbaadaniif facaasa. Garee waasaappii keessattis nama affeeree akka darsii dhageeffatan godha. Yeroo boqonnaa kiyyaa hunda kidmaa diinii irratti dabarsa. Rabbiin naaf dalaydinaan haa jedhu. Wanti waan kana hunda isiniif himeef dalagaa itti jiruun of dhaaduufi miti. Akka iyyannoon tiyya haala gaariin ifa isiniif taatuuf dhugaa jirtu isiniif himu jira. Osuma haala kanaan kidmaa diinii irra jiru gurbaa tokkoon qilleensarraa wal barre. Gurbaan kunis natti dhihaatee waan hedduu naan haasawe. Achi booda akka bultina hojii jaaruu fedhu gaaffii jaalalaa naaf dhiheesse. Anis eega inni gaaffii naaf dhiheesse booda waa'ee isaa haala gaariin qoradhee gaaffii isaa irraa qeebalee maanguddoo ergadhu jedheen. Innis maanguddoo ergatee nikaaha nu hidhan. Eega nikaaha hidhannee booda gurbaan kun amala addaa tokko eegale. Ati amma jaartii tiyya, anatu mirga guutuu sirraa qaba. Amma booda waasaappii fi waan tokkollee hin fayyadamin. Garee qur'aanaa fi waan keessa jirtu hundaa ofirraa cufi. Ana malee nama tokko wajjinis hin haasawin naan jedhe. Ana immoo waan inni naan jedhu kana ni dide. Biyya arabaa kanatti waan rabbi naaf laaffise dalagu jira. Guyyaa duniyaa dalagataa halkan ibaadaa dalagadha. Siifis yeroo ni kenna. Kanaafuu dalagaa kayrii irraa nan dhorgin jedheen. Eegasii inni maatii kiyyatti na himate. Guruuppii jettee waan hin taane irra oolti. Anaaf yeroo naaf hin kennitu. Yoo isin dhageetti itti dubbadhaa jedhee maatii kiyyatti himate. Wanti sin ajaa'ibu. Gurbaan kun gaafa duraa dalagama kiyya kana laalee na jaalate. Gaafa dura gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessu ani nama akka keetii kana barbaada. Nama diin ofii kaddamu. Nama qur'aana jaallatu. Intala akkanaa yeroo dheeraaf barbaadaa ture naan jedhe. Amma eega harkatti na galfatee booda waan kana hundaa dhiisi naan jedhe. Anammoo waan inni naan jedhu kana guutumatti dide. Yeroo garee kidmaa diinii dhiisuu irra siin adda bahuu filadha jedhaan. San irratti hedduu walitti mufanna. Achi boodas deebinee araaramna. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan abbaas? Inni isii wajjin sa'a dheeraa haasa'uu barbaada. Isiin ammoo daqiiqa 30 is wajjin haasoftee amma darsii qabaa nagayaati jettiin natti fakkaata. Anis tanuma shakka. Osoo hanga danda'ameen yeroo bal'aa isaaf kennitee rakkinni tun furmaata ni argatti. Yoo yeroo dheeraa is wajjin haasofte barumsni dhiistii jechuudha ka. Haasayaa fi qaraatiin ammoo wal faana hin deemtu. Dhugaa jette. Mee nuti asumatti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Raadiyoon NuuralHudaa sagantaa 722ffaa dhageeffachuu jirtu.
Qophiilee isiniif dhiyeessutti jirruun gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdii qabna. Namoonni iyyannoo dhaddacha jaalalaa fi riqicha sunnaa ergachuu feetan appilikeeshina NuuralHudaa keessaan peejii iyyannoo jettu banaa iyyannoo teessan ergadhaa. Namoonni weebsaayit irratti iyyannoo ergachuu barbaaddan www.nuralhudaa.com/iyyannoo jettanii yoo katabdan foormiin iyyannoo isiniif banama. Haala saniin ergachuu dandeessan. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina. Waahilli keenya Abduu Naasir Tufaa qophii tafakkur qopheeffatee jira. Itti dhiyaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أردفتو تقبي تفكر أيام ربي قدات قبي تفكر كان مالم غرغرا كيستدا وانم كبدي سنتدي بيجرم قبي كيارداتينس دچيم مالي غرغراتين براتيم أفريقيا كيسن ترسيسم دچي سهارا غدي كيسم إمالم سكريتري برد جرم تكون والبرنم سكريتري برد سنيا الله تيتم الله تنكن الله تيوان غرغدا جرمان كيسالم إساتوكم الله تنكن رسافم چلولي وجين غسطوكو كيساتم رمضمام مكان اسم جيچو تلما إرّا إجارمم سكريتري جيچون برسيتو جيچيوتم برد جيچون أمو الله تي جيچورم غبابنان الله تي برسيتو جيچورم الله تنكن بوكي متا غبام بالي ديرم كامرا اولكاي دابته كبم كنمو دبرتو تجارا كود سديتا فاكيسم بريسيتو تان كان كلاميتين بريسن ريفنس كيستي سوقتنين ولسام فكيسم سبب كناف جيچم سكريتريوكين بريسيتو جرانيم مكاتي موغاسنيم الله تنكن استا بيم سوداني فيم ساوث افريكاتيم سكريتري برد ملتو جبنافيم غوتم تجراميم امانمم دينوتم سمي قبن هدم اجي سوران بيكمم بيون كونين لمانس دينا في ركو هندم دردا بچراف الله تي كان اكملتو تفلاتنيم انسكوبي كيارداتين الله تين بيون لمان كونين فلاتن واندا مال قبم جري قرادم وانرغد دسنيف ديسم اغتم راتم نفانا تران افيراكيام بوچقاماتين سكريتري برد الله تيكرين جرم فكاتم سكريتري برد أكان ديرادم أفريج دانس مترم توكو توكا سدي هنگم مترم توكو توكا فور ديراتم أكاديرين نيساتيم غروم ألفاتين هنگبم إني حالان قد جرمم كيلوغرام سدي توكا سدي كوفا ألفاتم كنمو أكبر رسوي سغرغارم كوليسم ويتدرير فمم متر لماني چهالم الله تنكن بوكي متاتك كاكبم إجي ساتس تتكورم بولي جعلاتي خنم اللو ديمان مرفمي جرم فولي ساتس الرجريسان بفديما كنان كان ويفميرم كوفينسام كاللافم كان غرغديتم چافميرم قامنسام بوكي راكاسم اگدويدا في كوتي جرم باليم اديدان كان ويفميرم كوتي ونسام فيتين كوليساتيفم قامني غردو باجرم اكسمس متا غبام باليوان غغبابو الكاني ملتن كم بفان غراچتان قبم سكريتري برد بالي ديرم لما غمدو باتين قبم ويتبرسوس بالين كوني لمان غمدو باتم كوتي وانچالانيم ديرتني ملتم كوتي وان الله تي كنا ججبارم akkasumas sanyiiwwan birds of prey jedhaman keessaallee kottee akkaan dheeraa kan qabu allaattii kana yeroo hedduu bofaan waan walloluuf akka kotteen isaa bofaan hin iddamneef rabbiin kottiin isaa jabeessee uume kubbeen sakreetarii bird gabaabaa fi kan fiixeen isaatis gadi caafameera kormaa fi dhaltuunis guddinaa fi bifa qaamaatiin wal fakkaatu sakreetarii bird jireenyaaf dirree diriiraa jaalatam akkasumas lafa mukkeen walirraa faffagaate qabu keessa jiraachuu filatam naannoon inni keessa jiraatum kan marga gaggabaabaa qabu ta'uu qabam kunis diinaa fi soorata barbaadan laalanii akka adda baafataniif isaan gargaaram margi dheeraa yoo ta'e wanti barbaadan hundi jalaa dhokatam
margaa fi baalota garagaraa fayyadamuudhaan goojjoo dagaleetti meetira 2.4 bal'atu akkasumas gara gadiitti ammoo seentimeetira 30 qofaan dheeratu muka qoree qabu gubbaatti tolchu wagga waggaan bal'inaa fi dheerinni goojjoo ni jijjiirama. Allaattiin kunis guyyaa guutuu dalagaarra oolee galgala goojjoo isaatti deebi'ee hirribaan dabarsa. Sekreetarii Bird allaattii guyyaa guyyaa sochiin rizqii barbaaddatura guutumaan guututti warra foon sooratan keessatti ramadama yeroo hedduus bofa ajjeesuudhaan beekama. Sooranni isaatis sadarkaa duraa irratti bofa bosona Afrikaa keessaati warra saayinsii birattis maqaa bofa ajjeesaa jedhamuun beekama. Allaattiin kun bofa barbaacha guyyatti yoo xiqqaate kiiloomeetira 30 deema. Sekreetarii Bird bofa summii qabus ajjeesee sooratuu irratti jabaara. Dabalataan amfiibiyaanotaa fi hoosiftoota xixiqqoos ni soorata. Uumamaalim xixiqqoo osoo hin ajjeesin jiraa liqimsee garaa keessatti bulleessa. Warra summii qabuu fi gurguddaa ta'an ammoo dhakaa fi mukatti buusee ajjeesee cicciree soorata. Sekreetarii Bird allaattii hedduminaan kophaa jiraatu. Kanneen lama ta'anii jiraatanis ni jiru. Warri lama ta'anii waliin jiraatan lafa akkaan bal'aatti dhuunfatanii kan biraa irraa ari'aa keessa jiraatu. Allaattiin kun barrisuu irratti jabaa ta'us sooranni isaa hedduun lafarra waan jiruuf lafarra deemuu jaalata. Sekreetarii Bird barrisuuf lafaa ka'uu isaatiin dura akka xayyaara karaa dheeraa fiiguun isa barbaachisa. Kormaan tokko dhaltuu takka qofam waliin wal qunnamtii wal hormaatam raawwatam. Warri umrii guutum waliin jiraatan akkuma jiranitti warri tibba wal hormaataa qofam eeganii walitti dhufanis ni jiru. Lameenuu qe'ee isaanii jiraatanii gaafa guyyaan ga'u walitti dhufu. Agasiif lachuu ollaa walii jiraatu. Allaattiin kun warra sagalee hedduu hin qabne keessatti ramadama. Yeroo hedduu cal'isuu jaalata. Yeroon sagalee dhageessisu yeroo wal qunnamtii wal hormaataati. Allaattiin kun jalqaba wal kaarimachuudhaaf saallilachuun wal ari'anii akkuma diina ari'anitti koola isaanii bal'isanii sochii garagaraa taasisu. Sanbooda lafarratti yookiin ammoo goojjoo keessatti wal qunnamtii wal hormaata raawwatu. Dhaltuun takka hanqaaquu haga 3 hanqaaqti. Hanqaaquun allaattii kana bifa cuquliisaa fi magariisa ofirraa qaba. Warra kophaa jiraatu filatu keessa kormaan gara qe'ee ofii deebi'a. Haatis kophaa hammattee ilmoolee yaaftee guddifti. Warri waliin jiraatu garuu waluma bira tura. Haa ta'u malee warra kana birattis kan hanqaaquu hammattu dhaltuudha. Dhaltuun guyyoota 45f kophaasiin hanqaaquu sanniin hammatti. Ilmooleen gaafa hanqaaquu keessaa ba'an hedduminaan bifti isaanii gara keelloo daba. Eega ilmooleen yaa'aniin booda haadhaa fi abbaan wal ta'anii waliin guddisu. Ilmooleen gaafa guyyaa 60 guutan koola isaanii sochoosuu jalqabu. Gaafa guyyaa 80 guutan ammoo baalli duraan qaban harcaasanii haaroo biqilchu. Yeroo hedduu goojjoo keessatti dabarsanii. Haa ta'u malee yeroo tokko haadha faana bahuudhaan akkaataa soorata itti adamsanis ni baratu. Hayyama rabbiitiin allaattiin kun haga waggaa 19 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffadhe haganuma hanga torban uumama biroo qabadde isinitti deebi'utti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Dachiin teenya tun wantoota ajaa'ibaa hedduun guutamte guyyarraa waan haarawaa dhagahaa oolla. Uumamaalee mala garagaraa fayyadamuun waan isaan barbaachisu raawwatan irraa kaasee hanga teeknooloojiiwwan haarayaatti ajaa'iba hedduu argaa oolla.
Seeronni lafa tanarratti ilma namaatiin tolfamanis kan nama rifachiisanii fi bashannansiisan hedduudha. Quba qabduu teenya irraatiinis wantoota gurraaf haara wajanne muraasa isiniif dhiyeessina. Tana quba qabduu, tana quba qabduu, tana quba qabduu. Tana quba qabduu, tana quba qabduu, tana quba qabduu, tana quba qabduu. Armaadiloon bishaan keessa daakuudhaaf qilleensa garaatti guuttata. Uumamni hundi waan Rabbi biraa isaaniif kenname qaban. Warri bishaan keessatti dhalate jalqabuma akkamitti daakuu akka qaban ni beekan. Kan lafarratti dhalatees deemsa lafarraa sirritti beeka. Hundinuu waan Rabbi irraa isaaniif kennameen imala jireenyaa itti fufan. Bineensonni gariin kanneen jireenya garaagaraa keessa jiraachuudhaaf uumamanii jiran. Warri lafarratti dhalatee bishaan keessaas deemuu danda'u hedduudha. San keessaa inni tokko armaadiloodha. Armaadiloon uumama awwaaldigeessa fakkaatu. Uumamni kun lafaa fi bishaan keessaas ni jiraata. Wayita bishaan keessa deemu garuu mala addaa tokko fayyadama. Golgaan yookiin garaan bineensa kanaa diizaayina addaatiin kan uumame hoggaa ta'u yeroo hunda osoo gama bishaanii hin seeniniin dura qilleensa haalaan ol fudhatee akka afuuffaatti qaama ifee afuufa. Achi booda akka afuuffaa yookiin fiinyaa afuufamee bishaan irratti darbamee bishaan gubbaa looha. Armaadiloon mala biraa kan bishaan keessa ittiin deemus ni qaba. Wayita gama bishaanii seenu bishaan jala gallixee akkuma waan dachii gubbaa deemaa jirutti kottee isaa afraniin hundee bishaanii jala deema. Gabaabdumatti armaadiloon waan kana daqiiqaa 6 raawwatu danda'a. San booda ol deebi'ee qilleensa fudhatuun isarratti dirqama. Faransaay daangaa dheeraa ollaa isii Biraaziil waliin qooddatti. Nama ji'oogiraafii beekuuf dubbiin tun dubbii sobaa fakkaatti. Faransaay Awurooppaa keessatti argamti. Biraaziil ammoo Ameerikaa kibbaati. Akkamitti biyyoonni ardii garaagaraa keessatti argaman daangaa walii qooddatan gaaffiin jedhu ka'uu danda'a. Faransaay Awurooppaa keessatti waan argamtuuf biyyoota akka Itaalii fi Jarmaniitiin ollaadha. Biraaziilii fi Faransaay garuu kiiloomeetira 8,620 walirraa fagaatu. Haa ta'u malee Faransaay Ameerikaa kibbaa keessaa bulchiinsa French Guanaa jedhamu qabdi. Bulchiinsi tun ollaa Biraaziilitti kan argamtu yoo taatu naannoo biyya Faransaay jalatti bultuudha. Bulchiinsi Faransaay kunii fi Biraaziil daangaa kiiloomeetira 730 dheeratuun wal daangessan. Arrabni namticha tokkoo inshuraansii doolaara miliyoona 14 qaba. Namni kun Jennaaroo Pellichaa jedhama. Lammii Itaaliyaa hoggaa ta'u biyya Ingilaand magaalaa Landan keessatti dhaabbata Koostaa Kooffii jedhamuuf buna dhamdhamuun dalagaa isaati. Waggatti bunni Koostaa Kooffii siinii yoo ha'u kaap miliyoona 108 ta'u Ingilaand keessatti gurgurama. Dhaabbanni kun ammoo bunni danfifamee maamiltoota bira gahuu isaatiin dura nama Jennaaroo Pellichaa jedhamu kana dhamdhamsiisa. Buna namni kun mirkaneessee fi hayyame qofaatu magaalaaf dhiyaata. Kanaafuu namni kun ganama hunda osoo bunni gabaaf hin dhihaatin dura dursee dhamdhamee sirritti sadarkaasaa eeggatee oomishamuusaa mirkaneessa. Sababa kanaaf dhaabbanni kun arraba nama kanaatti akkaan haajama. Akka arrabni isaa hin miidhamneefis eeggumsa godhuu murteesse. Haaluma kanaan dhaabbata inshuraansii Lloyd jedhamu waliin inshuraansii doolaara miliyoona 14 ta'u mallatteesse. Arrabni isaa kun miidhamnaan akka tasaa tahee wahiin muramnaan namni kun doolaara miliyoona 14 argata jechuudha. Booyyeen yookiin asaamaan Filooridaa keessatti mirga seeraan isaaf barraa'ee qaba. Biyyoonni garaagaraa seera garaagaraa tumuudhaan mirgaa fi dirqama ilma namaa kaayu. Akkasumas bineensotaa fi wantoota uumamaan argamaniifis eeggumsa ni taasisu. Mirgi booyyeen Ameerikaa kutaa Filooridaa keessatti qabu garuu kan addaati. Seerri kun bara 1838 kan tumame yoo ta'u, bara 2002 irra deebiin raggaasifamee hanga ammaattis tajaajilutti jira. Hammeenya booyyee irratti raawwatamu dhorkuudhaaf kan ba'e seerri kun booyyeen dhaltuun gaafa rimaa fuute dallee keessatti hidhamuun qabdu jedha. Akkasumas haannis itti godhamuun dhorkaadha. Dhaltuun booyyee gaafa rimaa qabatte irraa kaastee akka barbaaddetti olii gad deemaa waan barbaadde ta'uu mirga qabdi jechuudha. Yeroo weerara awwaanisaatti Indiyaa keessatti dibbee rukutuu dhabuun nama adabsiisa. Awwaanisni uumama bifa weeraraatiin midhaan ilma namaa barbadeessan keessaa isa ijoodha. Ooyiruu awwaanisni irra qubateerraa callaa harkachuun waan yaadamuu miti. Awwaanisni yeroo kana dhufa ja'anii beekuun hedduu rakkisa. Takka kaanaan guyyaa tokkotti magaalaa hedduu waliin gahuu danda'a. Kanaafuu namni dura arkee waan qabutti fayyadamee akka namni if eeggannoo taasisu godhuu qaba. Indiyaa kutaa Bunjaab bahaa keessatti seera bara 1949 irraa kaasee dalagarra jirutu jira. Namni awwaanisa hoomaan deemaa jiru arke saffisaan dibbee manaa qabu gabbaasee rukutuu qaba. Namni umriinsaa waggaa 14 ol ta'e kamuu dirqama dibbee dhahuu qaba. Yoo kana godhuu dhabe miidhaa awwaanisni dhaqqabsiise irratti hundaa'ee
maallaqa yookiin guyyaa 10 mana hidhaatti darbamuun adabama. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiyeessaa turreerraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessine asumarratti goolabna. Torbaan gaarii isiniif haa ta'u jechaa asumaan nagaa isinitti dhaammanna. Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. NuuralHudaa Soora qalbii muslimaa.